dhiisaa gab jedha ani waaqayyo akkan ta'e beekaa jedha inni teessoo isaarra jiru waaqayyo gooftaan macca ogeessonni waaqayyoon barbaadan yoo jiraatan waaqayyo bantii waaqaa keessaa ilmaan namootaa gadi ni ilaala hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyoos isaanitti hir'ateera beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a kennaan waaqayyoonni Kiristoos Yesus gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati waaqayyo garuu utuma nuyi cubbamoota taanee jirru Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate in argisiisa waaqayyo akkasitti tokkicha ilmasaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti yeroonni argamuu danda'utti waaqayyoon barbaaddadha utuunni dhi'oo jiruus isa waammadha namni jal'aan karaa isaa jal'aa haa dhiisu namni hamaanis yaada isaa hamaarraa haa deebi'u gara waaqayyo keenyaa isa araarri isaa guddaa ta'etti haa deebi'u innis isa immaara